nama waliin wari'annee jechuudha. Poostii goonee nama wayii waliin jechuudha. Poostii godhi jennee wal mari'annee poostii goonee nama jalqaba irratti dhufee komentii kenne. Poostii yeroo nuti goone jechuudha. Komentii kenneetu otuu daqiiqaa tokko hin tureen viidiyoon daqiiqaa 12 ture. Inni bakka biraa jira. Like share godheema komentii kenne. Jechuun beeksisa dhaggeeffatee jette bakka as shakkisiisa beeksisa namni kun beeksisa dhaggeeffatee wanni jedhu shakkisiisa. An dhugaasitti maamiti gaduun seenanii siin jedhaa bara. Gaduun seenanii nama hedduu arge nama hedduu ijoollee kenna. Namni biraa akkasii miti. Waliif yaaduun ammoo akkasii miti. Wal gargaaruun ammoo akkasii miti. Namni kenna akka namni sibira taruun fedhu. Bakkuma takkatti qancartee qilintoma takka keessa teettee hundi namaatu achuma tumamaa. Qilintoma hundinuu wayyoo maakoo ajjeesanii wayyoo du'ee jedheetuma iyyuu wal bira fedha malee tokko mana hidhaasan keessaa bahee akka addunyaatti si iyyuun fedhu namni kenna. Wayyoo sun nu biraa bahee maali kabahee saniif booya beekta. Amma gaafa amma jawaarfaati bayan waa'ee bahiinsa jawaarfaa dhiisaniiti hoggantoota abaa'oo warra hafan jarri shiraan baatee sunniin maaftee waa'ee alhamdulillah kun nu beeti nam ilmi qaruuteen akkam godha beeta ilmi qaruuteen qixxaa haati ganama kutteef sana gowwaa fi qaruutee wal bira qixxaa bakka lama cabsitiif beeta ka qaruutee fudhatee qixxaa san nyaatee bahee ala taphata gowwicha immoo qixxaa xiqqoo san qabateetu mana taa'ee booya osoo gowwaan sun achumaa xiqqoo san qabatee hangattii tana nyaadhu jedhee booyu sa'aatiin laaqanaa ga'a yeroo sa'aatiin laaqanaa ga'u ariifiin suni qaruuteen sun hin deebi ammallee amma sa'aatii cinaa kuttee kennitiif isuma bira taa'ee nyaateeti cinaa ofii sana malee taphatti kutan. Diqqaan kun gowwichi kun amma achuma taa'eetuma kun ka ganamaati ka ammallee naa dabali jedha. Haati ammoo dura sanuu fixa godhiif hin kennituuf. Hireen ganamallee nyaanne ta guyyaallee dhabeechaa. Akkasi beekta namni kenna. Yaa dhugaa. Baay'ee beeku gaafa nurraa bariitu beeku nurraan bariitullee fagoo jirti beekta nurraa. Asirratti ammoo ijoollee keenya wanna isaan gorsu qaban asirratti mubee. Tarii dogoggoruun danda'a bakka kanatti irana dhiifama naa godhaa isiniin jedhaa garuu isin fayyada jedhee yaada. Warroonni amma YouTube irra jirtan akka moonii taataniin jechuudha. Moonii erga taatan booda wallaahi mubee wanni kun wanna yookaan na akkamiin jedhee ibsaa otuun dhiisee natti wayya garuu yeroo hunda abboo dhugaa maal beektaa wanna ofii nama tokko akka inni guddatu yookaan akka inni bakka guddaa ga'uufi tarii ati ofii keetti dirqama bakka sana ga'uu hin qabdu. Amma mubeen gaafa gaddeebitee nu gorsitu ofii keetii nu caaltee osoo hin taane yaadni ati yaadde sun yaada nu fayyadu ta'uu danda'a. Ogaadha. Guddinaaf ati dirqama guddattee sabskraayibii 200 yookaan maatii 100 qabaachuu osoo hin taane karoorri ati tumtu sun daandiin ati irra nu keessu sun tarii daandii guddina keenyaa ta'uu danda'a malee ofiisaatiifuu hin jiru ofiisaatiifuu maan qabu akkamittiin nu gorsa jechuu yoo fudhanne dogoggoraa beeki bakki sun. Yaa san jechuun bari barsiisaan TTI ani doktora ta'uu waan barbaadu barsiisaan TTI nan barsiisuu jettee hiriira bayuu jechuudha. Barsiisaan TTI daawun barsiisaan TTI daawun. Yaa bakka asirratti ani ijoollee keenya maalan jedhaan beektaa? Abdullaappii olii yeroo tokko haasofnee maal naan jedhee saadii jedhe dhugaa dubbachuudhaaf akka sanatti yaadu malee nan ajaa'ibsiifadhe baay'een dinqisiifadhe Abdullaappii gaafa sana galgala tokko waliin haasofnee saadii jedhe. Birri ani ammallee maalan godhe wanna sana ergasii deebi'ee naa galche malee naa galuu dide dhugaa dubbachuu silaa dafee waan akka jedhee yaadaa ture duraan deebisee gaafa inni naa galu keessa naaf hin dinqisiifadhe irra deebi'ee maal jedhee ati ji'a tokkotti birriin ati fudhattu birrii 30,000 yoo ta'e jedhe. Ji'a kanatti birrii 30,000 yookaan 100,000 nyaadhu birrii 100,000 yookaan ji'attiin birrii guddaa kana fudhadha jettee taa'uun qabdu jedhe yookaan hojiidhuma sanarra taa'uun qabdu jedhe. Ji'a tokkotti birrii 100,000 fida. Akkamittiinan guyyaa 15 keessatti birrii 100,000 kana fida jettee yaaduu qabdaa jedhe. Ani eessan dhagageettaa ta'uudin jira hin beektaa miti ree amala miskiinaati bara. Amalli miskiinaa akkasuma. Maalan jedhe gaafa inni akkas jedhu
bakka dalagaa baatetti 200 yoon argadhe hojii sanarraa nan ba'an jedheen sammuu koo keessatti jechuudha. Inni maal jedhee as deebisee jechuudha. No, hojiidhuma ji'atti 30 nyaattu sana ilaallataa. Hojii biraa ammas kan birrii 30 akkasii fiddu laallachuu dandeessaa jedhe hojiidhuma sanarra teessee ishii sanas hojjettaa. Ishii tokko biratti yaaltaa jedhe. Ishii kanarraayis akkamittiinan utuun guyyaa 30 hin geenye guyyaa 15tti birrii 30 sana oomishaa kan jedhu yaaduu qabdaa jedhe. Asirratti maalan jechuu barbaada beektaa? Ijoolleen keenya kan isaa yuutuubii kanatti dadhabanii sa'aatii 24 yeroo isaanii asirratti gubanii mataan itti dhukkubee foon isaanii asirratti qunca'ee fi hundumti isaaniitu faayidaa barbaachuufi. Miti. Faayidaa barbaaduu kanaaf immoo faayidaa barbaaduu kanaaf of sobuun tokko ni jira. Of sobnee kan jiraannu tokko jechuudha. Nutumti jechuudha of sobnee isa sana keessaa abaanu. Inni sun immoo maali? Beeki abbaan ofiisaatii of sobe if hin dandamu. Tasuma namni Hacaaluun maal jedhi bakka sanarratti namni akkamittiin of sobee miira isaa of dhokatee miira isaa sobee jiraataa jedhe wallee takka irratti jechuudha. Inni suni dhugaa rabbii fakkeenya guddaa kan akka keenyaa kana jechuudha. Anumaafis dabalatee jechuudha. Of sobuu takka. Of sobuu gaafan jedhu akkamii? Fakkeenyaaf dhuguma hamma guddattutti tarii yaaluu qabda waan akkasii garuu dirqama akkamittiinan fakkeenyaaf ani akkaawuntii 50 qabaadhe viidiyoo poostii godhee akkaawuntii 50 sanaan yoon laayik ofii kootii of daawwadhe tasuma inni sun of sobuu jedhama jedhee yaadaan of sobuudha inni sun akkamittiinan arramaatii nama 100 argadheera laayikii 100 argadhee jira eessarraa akkaawuntii adda addaarraa nama garaagararraa akkamittiinan nama 200 godhee gara mana kootti fidaa kan jedhu yaaddee itti dadhabuu qabda malee ofii kootii bilbila wallahi remove godhaa jiru kan akka kootti hin baana beeka akka keessaniin yoo isin ta'e fudhattuu didinnis. Saadii ani waa'ee kana irratti yeroo 100 dubbate yeroo 100 amma yoomitti akkamittiin ofii keetii of sobdee jiraattaati akkamittiinan nama biraa gara mana kootti fidee beekamtii argadda. Ati amala akkasii barannaan wallahi asuma teessa malee maaliif of bar jechuun inni kun ofii of gammachiisuu hin beekta miti filima garagaraa ilaalanii otuu jaartiin fuudhin. Ofii of rukutuu jechuudha obboleessoo. Wallahi akka eenyutti akka gurraacha Afrikaatti gala. No dhugaa keeti. Waa'ee kanarratti yeroo 100 dubbadheera. Amma ijoolleen amma nu bira jiran ka garee 3-4 keessa jirantu jira. Garee pileelistii, garee guruupii, maal. Abbaa kiyya yuutuubiin olii gaffiiddee fi garee kaan keessa deemtee fi deebiteeniin kasi guddisu. Maal dalaydaadha, nama akkamii waliin ooltaadha, nama akkamiitu laayikii sii godhaadha. Ani waan akkasiima mubee 430 irratti guyyaa tokko nama 160 waytu na hordofaa jira. Maal jedheen beektaa? Zaareen laayik aamiroonyaal 200 ላይክ ፈልጋለሁ ጀደ አማ ijoolleen ላይክ ነቲ ጎዳኒ nama dibbaa fi 60 waytu na hordofaa ture yeroo laayikii 200 barbaada jedhe laayikii numa godhan ijoolleen itti fiiganii laayikii godhan 200 guutu yeroo irraa bayu laayikii 100 fi 37 qaba yeroo laayikii irraa bayu daqiiqaa 40 akkas ture jechaadha. So namni hordofaa jiru nama meeqa nama 160 akkasi. Takka jedhe gaafa namni 300 wayi na hordofellee jira. Laayikiin kee 200 seenee hin bahu. Namni hin godhu. Amma immoo deebi ijoollee keenya jalatti nama sa'aatii tokko qofa ture laayikii 160 bu'uun arge. Yeroo san laayikii 160 daqiiqaa muraasa booda deebitee olaaltu laayikiin suni 60tti deebi'ee jira. Yes. Igale maaliif suni nuti akka waan atireef jette saniif akkamitti ofii uf shawwannee ofii uf somnee jiraannaadha. Namni sun uf shawwa akkaawuntii ofiitiin 30 60 20 fa'aa jijjiiree laayik of godha. Yuutuubii namoonni beeka kana. Kana jechuun ammoo yuutuubiin sitti beeke jechuun chaanaaliin kee achuma qancara jechuudha. Bakki deemu tokko hin jiru. Ana malaabii muufeedhaan seenee yoo irraa bahe sa'aatii 2 sa'aatii 3 booda oma fedhellee haasa'u viidiyoon kiyya kuman gala. Igale oma fedhellee haasa'u.
garuu atama sa'a tokko teettee ijoolleen keenya sa'a tokko live irra taa'anii akkaawuntii 30 20 like walii goona jedhan dhugaadha. Yeroo live irraa ba'an viidiyoon isaanii view meeqa qaba? 200 yoo guddatte 300 yoo guddatte. Bakka sanirraan ammoo viidiyoon jaraa sun sa'aatiin dabala. Har'a 200 yoo irraa bu'e boru 205 210 ta'a hin ta'u achuma jira. Maaliif? Namni haaroo hin jiru namni wal fakkaatatu mana san dhufa nama 200 qofa fakkeenyaaf nama 30 dhufa namni 30 sun akkaawuntii 50 like godha sanuma qofa jira malee namni haaroo hin jiru. Kana jijjiiramu ammoo ufuma like uf gootee uf soboo osoo hin ta'in nama haaraa wal barachuu nama haaraa bira deemuu akkaataa namni haaroon itti si baratu hojjechuu uf bira taatee namaaf tayu ufuma anumatu ufiif tayaa jenna beeta anuma ufiif tayaa anu uf gayaa guruupii nama 20 qaba nu gaadha naman akkana jetti beeta ijoolleen teen akkana jedhan bakka inni kun dogoggora nu nama 20 silkii lama itti walii banna akkaawuntii 10 like walii goona maaltu oromoo nu kadhachiise siin jedha beeta sanii miti sanii youtube illee siin kafalu atillee uguruun geettu san keessa tapha akkasii san keessa bayaadha yaa girrisa saabde dhugaa waan bareedaa kaafte waan ati amma kaafte kana duraanillee dubbadhee jira ammas ufaa fooyyeessinu haa jabaannu ni guddanna waan hin guddanneef jiru guddachuudhaaf garuu jalqaba sammuu keenna sirreessu sammuu keenna maal jetti arabni annaas linnaas ay mo barin fitaa bara arabi kana barirraa dhugaa dubbachuudhaaf beeki wanti akkana yeroo wanta akkasii argitu abdillee si kutachiisa yuutuubii dhuma dalagurraa laas akkana malee guddinni hin jiru waan jedhu abdillee si murachiisa like mubee 430 like mootiidha like mubee miidiyaadha like mubishaadha like ana mubeedha kuni jechuudha maatii si ta'e maatii naa ta'e ana mazala kun oromoo bira bichaa jira bar bakka biraa hin jiru ganda biraa hodhaytan jiru warra galmee sanarra jiru miti an galmee dhuma kana keessa otoo hin jiru bakka yuutuubii akka kana yoomin guddadhee achigaa kan jedhu yeroo nan dubbadha yeroo tokko yeroo hin jedhu mucaan kun maaliif akkas of akka abbadanaan jedhu no haa ta'u malee of akka abbaduu miti malee dhugaa dubbachuudhaaf abada yuutuubiin dhiisa malee nan dhiisa mata gale malee dhaqee magaa jechuudha mubee ana mubeedha ana mubee 430 ana mubishaadhaan jedhuan like hin jedhuan du'een sagal gubadha natti hama malee hin ta'u durillee jira beeta kanaaf ijoolleen keenya isa kana dhiisaatii dhugaa dubbachuudhaaf dhiisaatii akkamittiin nama 100,000 gara mana kiyyaa fida wanna jedhu akkamittiin fida jedhaatii itti yaadaatii jabaadhaatii in fiddu beekaa in finna jennaan in fiddu waan barbaadde hojjettee ma fidda asis geessitee achis geessitee in fidda garuu nama 50 akkaawuntii sobaa argaturra nama 5 orjinaala argaturra wayya natti fakkaatamu bee yoon dogoggoruu baadhe dhugaa keeti malee dhugaa keeti maa jechuun nama sabskiraabii 2,000 qabutu jira yoo inni viidiyoo gadhiise namni 30 40 qofa sa'aatii 2-3 keessatti ilaalu maal faayidaan achirra taa'e yaa bakka maal fayyada kanaaf ani ijoollee keenya waan biraa hin jedhu warruma akkaawuntii ofii qofa abdatee viidiyoo poostii godhu jira no isa kana isa jechuufan jedheeni yoonis immoo fachiise immoo dhiifama naa godhaadha akkas waan sanii bar ni mufatu ammatti ni mufatu garuu gaafa galuuftu jira ammatti maasitti aaru nu inaafaniitiin waanyaniiti jedhu beeta girrisaan akka jedhaa beeta nutti naafaniiti nutti naafanii amalli girrisaa sani nutti naafanii akkas jedhu jedha kana garuu gaafa galuuftu jira gaafa galee gurbattiin gurraachi Afrikaa jedhamu sun adaawanni siin guyyaa san dubbatte dhugaadha gaafa jedhutu jira yaa dhugaadha gaafa inni kun ammallee darbuu dide booda gaafa liqimsamuuf turufa